Akkajirtu daawwattoota keenya jaallatamoo bakka jirtan maratti nagaa keenya kabajaaf jaalalaa isiniif dhiyeessinaa kun qophii subaa biyyaatti torbanitti yeroo tokko akkuma baratame kan isin biraan ga'aa turredha. Qophii keenya guyyaa har'aatiin immoo barattoota qaqqaxalee na waliin jiran kanaa wajjin turtii taasifna. Barattooti kun Yuunivarsiitii Finfinneedha kan isaan barachaa jiranii waldaa misooma Oromiyaa irraatii gara Yuunivarsiitii Finfinnee qabxii guddaa fiduudhaan gara sana seenanii amma immoo carraa barumsa biyya alaa yookaan immoo iskoolaarii argatanii gara Kooriyaa kibbaa deemaa jiru. Barattooti kun utuu isaan malarra jiranii gara Studio 5tti goraa jennee muuxannoo isaanii akka isaan barattootaaf dargaggoota keenyaaf warra carraa barumsaa barbaadaniif akka isaan qoodanii fi asitti isiniif afeerree jirra. Isaaniin baga nagaan dhuftan ittiin jecha hanga xumuraatti isinis nufaan akka turtan gamanumaan isin afeera. Daniel Tasfaayitii, Lammii Solomoon akkasumas immoo Abdii Dassaaleny immoo ogummaa teeknikaatiin na waliin jiru nufaana tura. Baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Maqaakee daawwattoota keenya. Tole baga nagaan wajjin Kilatomaas Tanaafeeroo keessaniif maqaan koo Eliyaas Shaanqoon jedhama. Bultii addaatii ture kan baradhee amma Yuunivarsiitii Finfinneetti barachaa kan jiru ture. Tole. Galatomaa jecha ani maqaan koo Surraa Habtaamuun jedhama. Mana barumsaa bultii addaa kan Adaamaatti argamurraa bara darbee baanee amma Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 5tti barnoota injiinaringii barachaa jira. Yeroo sana qabxii meeqa Yuunivarsiitiin Finfinnee seente? Yeroo sana qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa irratti qabxii 640 galmeessisuudhaan waaqnis nu gargaaree milkoofne Yuunivarsiitii Finfinnee seennee turre. Maal barachaa jirta? Amma fireeshmaanii barachaa turre dipaartimentii injiinaringii waggaa jalqabaa barachaa jirra. Okay. Atoo qabxii meeqaatiin gara Yuunivarsiitii Finfinneetti kana seente? Kan koo 650 ture qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa irratti. Amma akkuma isaan injiinaringii waggaa tokkoffaa fireeshmaanii barachaa jirra walumaan. Okay, akka Oromiyaatti yeroo sana meeqaffaarra turte jechuudha? Akka Oromiyaatti sadaffaa ture. Nama sadaffaa turte? Qabxii guddaa galmeessuudhaan jechuudha. Tole harri barumsaa maal fakkaata? Yuunivarsiitii Finfinneetti waggaa tokko xumuraa jirtu natti fakkaata. Yuunivarsiitiin Finfinnee akkuma beekamu akka biyya keenyaattis yuunivarsiitii beekamaadha. Wantoonni gaggaarii baay'een jijjiiru. Nuun illee yommuu jalqaba yuunivarsiitii seennu kutaa 9 kaasnee bultii addaatti waan baranneef waan baay'ee amma kanatti nu rakkisa illee hin qabu. Garuu yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitii gaariidha. Haaluma gaariidhaan dabarsine. Baay'ee. Tole egaa ati amma akka Oromiyaatti nama sadaffaa taate xumurtee akka biyyaatti meeqaffaa akka taate beektaa? Nama 12ffaadha. Akka mootummaa biyyaatti jechuudha. Qabxii 650 fiduudhaan. Maaltu sitti dhagahame gaafa qabxii kana argite waggaa darbee? Kana ol fiduu yaaddeettamoo waanuma eegdee ture? Kana ol fiduuf yaaliin ture. Sabjektiin tokko tokko akka inni yaadin taane. Tubiyoonis garuu kanaaf iyyuu waaqa nan galateeffadha. Meebii hammaan argachuu qabu ol waaqatu na laata jedhees nan galateeffadha. Garuu sabjektii tokko tokko akka inni yaadin hin taane. Maal fa'a irratti akka yaaddesii ta'uu dide? Fakkeenyaaf yeroo sana baayoloojii akka inni hojjenne nan beekan ture. Sababa baayoloojicha baay'een finneef aptituudii immoo nan hojjedhanii konfiidensii qaba ture. Sanaaf isa sana aptituudii sana gaarii yoon fide baayoloojii sana kabarnaa godha jedhee yaadeen ture. Kacarraa gara aptituudicha akka inni yaadin taane hunda'uun hundumaa gadi liistii na jalaa ta'e. Aptituudiin jechuudha? Kanaaf isarratti akka yaadin taane malee qabxichi wadaamitti waaqa baay'een galateeffadha kan argachuu kottis. Mee qabxii kana fiddee egaa dipaartimentii injiinaringii akkamitti seette? Gara madii sidiifamaa fi yaaluu dhiiste moo filannoo keeti? Fayyaa barbaadu ture jechuun akkuma isin jedhe baayoloojii kana jaalalsaa isin qabu. Naa waan akkasii kana baay'ee natti tolu ture. Fedha isaan qabu. Gara fiiziksii fa'a? Fedhuma kooti jechuudha. Baay'ee. Mee gamma Yuunivarsiitii Finfinnee irraatii gara Yuunivarsiitii Kooriyaa kibbaa jiru deemaadha kan isin jirtanii. Carraa iskoolaarii kana yoom jalqabdan yaalu? Kan eegalee ani bara darbe Noovembarii keessa eegalee apply gochuuf qormaatonni tokko tokko advaanteejii kan eegsisan jiru like TOEFL faa SAT faa jechuudha. Bara darbee qormaata tokko fudhadheen ture. So qormaaticha fudhadhee yaaluuf ture. Carraa qormaata keenya sababuma garaagaraan achi siqe jechuudha naannoo Maarchiitti. Naa gara Maarchii gara dhumaa sana yuunivarsiitii mana ammatti apply godhaa jiru kana obboleessi koo achi barata ture. Akkan achi apply godhuun na gargaara turen. Obboleessi keessa barata? Achuma yuunivarsiitii Kooriyaa kibbaa kanarraa. Kooriyaa kibbaatti barachaa jira? Waggaa meeqaffaa baratan? Waggaa arfaffaadha. Waggaa arfaffaa? So achitti akka apply godhuuf na gargaara ture. Carraa kontiraansiin keenya dhufuu dideen. Amma bakka apply goone kuni marsaa 3 qaba. Early kan jedhamu jira, regular kan jedhamu fi late kan jedhamu jira. Amma late kan jedhamu kun carraansa baay'ee dhiphaadha.
Akka carraa yeroo sana qabxii keenya kana waan dhagaanii fi Oromoo community jira. Achi Si'ool jechuudha Kooriyaa Kibbaa. Oromoo community barattootaan immoo hawaasuma achi jiraatu jira. Barattoonnis jiru namooti gurguddaan waggaa 20 akkasii jiraatanis jiru kan dhagayeet jechuudha. So isaan ijoollee kanaaf hin kaffalla jedhan. Wanticha apply gochuu fi kaffaltii wayii qaba. $80. So anaaf surraas dabalatee naa olis jira ture Beeteleem jirti. Around barattoota torba $80 tokko keenyaaf kaffalanii apply goonuu gargaaran jechuudha. Yeroo sana dhaqan seriously eegale. Barataa Gammachuu Baqqalee kan jedhamu achi jira ture mucachi bara 2037 akka biyyaatti tokkoffaa ture. Ammallee achirraa gara UST deemee PhD dhaaf inni essay garagaraa jira ture isa fa'aa edit godhee nu gargaare Gammachuuni. Obboleessi koo jira ijoolleen garagaraa jiru. Sun booda apply goone carraa garuu naa ol qofatu fudhatamee ture. Isin keessaa jechuudha. Akkuma Itoophiyaatti namni tokko qofa darbee naa oltu darbee jechuudha. Barattoota baay'eedha kan yaale wanta sana akka biyyaatti jechuudha. Maybe jiraachuu danda'u. Barataa kan ani beeku iyyuu nama biraayyuu mana barumsaa keenyarraayyuu nama torbadha. Bakka irraas jiraachuu nuuf. Hunduma keenya keessa naa ol piroofaayiliin isaa nurra gaarii waan tureef yeroo sana fudhatame jechuudhaan. Booda naaf surraan wanticha dhabuu keenyatti aarreerraa amma jechuun baay'ee waan akkasii kana yaada ture duraaniyyuu jechuudha. So yuunivarsiitii Finfinnee kana gallee dubbiyoonis yuunivarsiitii Finfinnee kanatti amma kana barumsa irratti fookas goonee barachaa turre. Isuma kana aadinaa jechuudha. Okay, wanta iskoolaarii irratti xiyyeeffachaa turtan malee barumsa idilee barachaa turtan irratti xiyyeeffachaa. Xiyyeeffanni sirriidha. Sarratti xiyyeeffachaa ture baay'ee tokko dhamaanii ture safir goonirra jechuudha. Sun booda amma carraan kan biraa jira ture. Nayyaalee jechuudha Minirbaa jedhama. Minirbaa school kan jedhamu jira. Nayyaalee interview wayyuu na godhanii ture. Ammas reject hin ta'e. Lammaffaa jechuudha. Isa sadaffaa Kooriyaa Kibbaa kuni maal apply goosisaa mootummaan ofiisaatii apply goosisa. GKS program kan jedhamu jira. GKS program kan jedhamu kana gaafan argu profiling koo wanticha fit ta'a. Karaa embassy apply godhama. Yookaan wantichi gaa GKS karaa embassy Kooriyaati kan isin apply gootan. Carraa lama jira yookaan karaa embassy Kooriyaa apply gochuu dandeessa yookaan immoo directly university karaa poostaa faayila kee erguu dandeessa. So anaaf mucaan eenyummaa jedhamu jira diyyaan koo 49 kan fidee jira. Amma Paawuloos irraa medicine barachaa jira. So anaaf inni suraan jira sadii taanee apply gochuu yaanne kan fudhatamu akka biyyaatti nama sadiidha. Karaa embassy kana jechuudha. So mana barumsaa tokkorraa nama sadiin fudhatamu waan ta'eef jedhee suraan ani karaa keessan apply godhu jedhe. Yoo darbani sinna caala qabdu waan ta'eef lamaanii fudhatu sadan keenya mana barumsaa tokkorraa fudhatan akka biyyaatti jedhee maal godhaa directly riskii fudhatee jechuudha. Poostaa qarshii irraa 2,000 kaffallee poostaadhaan yuunivarsiitii ergine kansa. Anaaf mucaan immoo as embassiitti apply goone jechuudha. So gaafa dhufu mucaa isa sana interviewtii waamame ani immoo interviewtiif iyyuu na waamne jechuudha. Amma sadaffaa reject hin ta'e. Isa karaa embassy. Gaafa laan ijoollee apply godhan nan beekaa profiling koo hunduma keessaa guddaa ture. Dabalatamoo exaamii TOEFL jedhamu qaba. Maal fakkan TOEFL hin beeku garuu. Komachuus hin danda'u maal fakka ta'e hin beeku maybe dogoggora koos ta'uu danda'a. So waan an qabu irratti dabalata certificate wayyuu nan qaba. Exaamii TOEFL jedhamu jira language proficiency test. Inni value qaba ture isas qabxii gaariin qaba ture qoramiini isas gasheen ture. Ta'u ijoollee warra naa gadi qaban interviewtiif waamanii naannoo waamne ture reject hin ta'e jechuudha sadaffaa. Amma sabdiin kutan. Hin kutanne. Kanarraa immoo gaafa apply goonu kana akka carraasii faanaalii qoramaa turre. Faanaalii gaafa qoramnu facaasaa faanaalii qoramne roobii immoo TOEFL qoramna jechuudha lamaan keenya. Alatti jechuudha. Asitti qoramne Seentimeeritti Meeksikootti. Akka danda'u carraa kanaan galateeffachuu kan barbaadu US namoonni jiran jiru lalisaa hiikaafa. Achi addi galaanii firrisaa kan jedhamanis jiru isaantu nu kaffalee ture. Qormaata kan $200 lamaan keenyaaf. So asii facaasaa faanaalii qoramaa jirra. Faanaalichi darbee gidduutti gaappii guyyaa tokkoof waan akkasii qaba. Facaasaa faanaalicha maatisii qoramne maatisiidhaan itti fakkaata. Maatisii qoramne roobii isaa immoo barii kaanii TOEFL qoramna jechuudha. Amma inni baasii kun immoo next week waan ta'eef mana barumsaa Adaamaa deemnee recommendation letter barsiisota irraa fudhachuu qabna. Kamisa isaa immoo faanaalii jira. Ingiliffa. So maal goonaa facaasaa maatisii xumurree galgala isaa TOEFL xiqqoo shilallaallee isas akkatti dubbisu yeroo arganne barii isaa kaanee qoramne jechuudha Seentimeeritti. Sa'a 3tti eegalee 7tti xumurree 7tti immoo kaanee Adaamaa geenye. Adaamaa gaafa dhannoo akka carraa daayirekteerri keenya dhimma isaa mudatee bakkee bahanii hin bulle jechuudha achi. Barii sa'aatii 12 akkasitiin ka'anii dafanii hojjetanii dhufnee sa'aatii konkolaataa dhabnee sa'aatii 7 as geenye. 8tti immoo Ingiliffa seenaa jechuudha egzaamii.
sadaffaa rijeektis haa ta'u kanan akkas ta'ee sa'aatii 8tti geenye ingiliffa keenya qoramne akkuma ta'etti waanis nu gargaaree qabxiillee gaarii finnee ture. Haala kana keessaan appilaayi godhee sadaffaa waan rijeektis ta'eef baay'ee tokko natti dhaga'amee ture akkasitti safar goonirra jechuudha. Kan koo kan rijeektis ta'ee kan saamuu torbee tokko booda intarviitiif sabaamani. Isa karaa yuunivarsiitii ergachuudha. Yuunivarsiitii garaagaraatti jechuudha kan isin yaalaa turte. Yuunivarsiitii garaagaraatti. Amma GKS'n kuni mootummaa Kooriyaatu sappoorti godha garuu yoo barbaadde karaa imbaasii yoo barbaadde karaa yuunivarsiitii barbaadde filattee ergachuu dandeessa. Karaa imbaasii yoo goote garuu yuunivarsiitii 3 filattee imbaasiin biyya kee yoo caalaleechis dabarse yuunivarsiitii 3 keessaa tokko si fudhata filattee galtachuudha. Isa wayya jechuudha kallattiidha yuunivarsiitii irratti appilaayi gochuurra karaa imbaasii yoo goote irra gaariidha jechuudha. Inni riiskiin fudhate jechuudha. Sadan keenya fudhatanii bakka tokko waan ta'eef riiskiin fudhanii ergine kan isaa. So kan isaan interviiwudhaaf isa waamanii amma kan koo dhabeera waan ta'eef atleast inni darbuu qabaadha. So interviiw isaa gaaffiiwwan interviiw gaafatamuu danda'a YouTube irraa barbaanne lamaan keenya. Mucaan Kiriyaan koo sunis interviiw waamamee ture eenyummaan nan jedhe. Kacarraa interviiw irratti milkoofneef malee. Innis gaaffii warri imbaasii dursanii gaafatamu. Inni immoo isaan booda torbee tokko waan akkasii booda gaafatan. Gaaffii walitti qabnee guyyaa tokko guutuu piraaktis goone. Akka carraa interviiw isaas lafa kilaasii wayii barbaannee goone. Innis interviiw sana milkaa'ee darbee kan isaa dhageenye jechuudha. Inni akka darbe dhageenyeerra. Ani immoo gidduutti gara isaatti dhufume yeroo darbiti maaltu dhagahame? Akkuma inni jedhe kanaan dura carraawwan adda addaa baay'eetu ture. Yommuu preparaatorii ture yommuu 12 barannus numa yaalla garuu amma kanatti beekumsa waa'ee carraa biyya alaa abdeeted ta'e kana qormaatolee intarnaashinaal ta'an akka toofilii SAT kana waan fudhannee hin beekneef amma kanatti successful hin ture yeroo sana. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sana garuu gaafa reject ta'an bu'aasaa waan hin beekneef yommuu preparaatorii ture badaa nutti hin dhaga'amu rejectioniin dhufnees jireenya yuunivarsiitii Finfinnee kana sin argine waan ta'eef garuu yuunivarsiitii Finfinnee dhufnee karaa keenya yuunivarsiitii tokko lamatti qarshii keenya kaffallee appilikeeshin fii kaffallee yommuu reject taanu garuu baay'ee tokko hamilee nama buusa. Akkuma inni jedhe immoo GKS'n kun immoo ammuma yoonaattu karaa yuunivarsiitii tiraakii kan jedhamu kana biyya keenyarraa namni darbe hin jiru. Kootaan illee hin jiru biyya keenyaa fi biyyoota Irooppii kan biraa wajjin wal dorgomanii biyya 45 akkas wal dorgomanii nama 9tu keessaa darba. Biyyoota Irooppii gurguddoodha. Isaanii kan amma kwaalifikeeshinii adda addaa qabu. IB dippiloomaa kan jedhamu jira. AP teesti kan jedhamu jira. Biyya keenya keessatti immoo wanta akkasii mana barnootaa gurguddoo tokko lama ICS internaashinaal ifaa keessatti kennamu nuun immoo achi deemnee fudhachuuf immoo cabaan arganne riiskii ma fudhannee karaa mana poostaa appilaayi godhee anoo isa isaan rejected ta'an irratti iyyuu isaan xinnoo ishee piroofaayiliin na caalaa qabu waan ta'eef isa isaan karaa kana rejected ta'an ani bakka karaa sana na fudhatu jedhee yaadne garuu immoo wanta gochuu qaburraa wanta hin hir'iseen qabu. Yaaduu kenniifne jechuudha. Wanta gochuu danda'urraa waan humna koorraa waan hir'isee godheen qabu hamileen nabu jechuudha. Wanta barbaachisu hundumaa guuteen itti argee akka carraa ta'e waaqni si na gargaaree isaan na waamanii baay'een gammada dhugaa dubbachuudhaaf. Isa dura milkoofte garuu? Isa dura milkaa'e akka carraa ta'e amma sa'aatii 5tti kilaasii qabna ture. Warri Kooriyaa ammoo sa'aatii 5 jechuun isaan biratti 11 waan ta'eef beeksisa baay'ee isaanii sa'a 5tti baasu. Jalqaba isa ta'u ani ilaaluun illee. Sodaatte? Beeksisa baasu waan ta'eef maqaa baasu waan ta'eef ani ilaaluun xinnoo ishee garaan waan nan dandeenye isatu laalee natti hime saboodha bakka baay'ee gammanne bu'aa namni waan tokko dhamee gaafa argatu baay'ee gammada. Akkuma nama dhamaatii isaa argate tokkotti baay'ee gammadee. Atamma akkuma yuunivarsiitii yaalte malee karaa imbaasii miti jechuudha. Karaa imbaasii yaallen daayireektilii dhuman yuunivarsiitii tokko keessaa filadheen yuunivarsiitii fiildiin barbaadu qabu tokko keessaa filadheen daayireektilii gara ofiisii isaaniittan karaa mana poostaa dookimentoota koo erge. Isaaniif jechuudha. Isaaniif yuunivarsiitii sanatti jechuudha. Gaafa kiyyaalii kana hundumaa yaaltu qaamni si deeggaru tureera namni si yangafu. No keessumaa qormaatota intarnaashinaali ta'an kana doolaaraan qoramna waan ta'eef kaffaluudhaaf humna isaallee ta'u tuma qabaanne illee doolaaratti jijjiirree kaffaluudhaaf haalli yeroo sana ture xinnoo mijatu waan ta'eef
Odaa community North America kan jedhaman jiru akkuma inni sila maqaa isaanii kaase adda galaanee Fedhisaa kan jedhaman obbo Lalisaa kan jedhaman jijjiiru namoonni baay'een North America irratti kan ijoollee akkas akkasii kana deeggaranii isaan karaa dhaabbata isaanii sanaan doolaara 200 anaaf isaaf toofilii nu kaffalanii doolaara 200 jechuun yaadika nuuf waan guddaadha. Nuun illee immoo carraa arganne sana lafatti hin balleessine arganne qoramne bu'aa oolchine jira. Akkasumas immoo wantoonni paper workiin barreeffaman baay'een turaniiru ijoolleen asii kanaan dura siinamoonni keenya achi baratan nuuni draft goonetti argina isaan immoo tuun nuffiin wantoota barbaachisu edit godhanii nuuf ergu ijoolleen namoonni baay'ee jireenya keenya keessatti namoonni karaa akkas akkasii kana baay'ee nu gargaaran baay'eetu jiru. Directly namoonni nu gargaaran jiru. Tayyiga mee amma gaasini milkooftaniittu atamma inni darbeera kan kee yoom dhagaame? Kuna fi amma kan biraa maaliin godha carraan qabu bakka abdii kutii kana booda appilaayin godhu jedheen halkan walakkaa Biraaziilii kutii kan barreessaa jechuudha imeelii. Akka inni kufeeyyuu kan dhagaye isadha jechuudha. Warra imbaasii bilbileet interviewtiif ani waamamne ture. Akkamiin interviewtiif waamtanii naannoo nuti waamne yeroo darban jedhan. Isatu cheek godhe jechuudha. Halkan sa'aatii 5tti natti hime. Arrabni illee hin qabne aariin ture Biraaziilii kutii kan barreesse imeelii. Bakka kana booda appilaayin godhu nadhiisee waan akkasii qormaata. Seetis immoo kan biraa jira. Kan biraa tokko qoraminaan jedhee ture. Kan hin qoramin jalqaba maatisii fi fiiziksii fi maatis level 2 kan jedhamudha. 2012 kan hin qoran. Amma immoo maatisii fi ingiliffii jira isa qoramtaa naan jedhee dura iskeejul goonee turre. Amma garuu qoramu nadhiisin jedheeni seenaa hiriyaa tokko kaasee waan baay'ee natti bakka amma carraadhumaa yaalla naan jedhee isa yaala South Korea University lammaffaa ta'e tokko jira. Lafan isaan jiran kana lafa naa olis jiru jechuudha. Appilaayi goota naan jedhee $80 kaffaltii qaba rakkoon qabu akka ta'etti kaffalla naan jedhee carraan kodhumaa sadhaa jechuudha. Achi isa appilaayin godhee appilaayi gaafan godhu almost in eegne ture surraan garuu dabartan naan jedhee ani in eegne ture bara darbees reject ta'anii irraa waan ta'eef achirra. University profile guddaa waan qabuuf qualification keenya maybe achi meeting godhu laata jedhee yaade. Booddee interviewtiif na waamanii barii gaafan ka'ee imeelii kolaalu interviewtiif waamameera. Amma namanne ture. Interviewchi irratti maal jedha kaalkulasiidha kan na gaafatan jechuudha. Guyyaa 4 waan akkasii naa kennanii guyyaa 4 sanatti waan danda'u dubbisee viidiyoo falaalee kaalkulasii qophaa'ee interviewtiif na dhiyeessan jechuudha. Jimaata natti himanii roobii isaan interviewti na dhiyeessanii gaaffii achi naa gadhiisu isaan achi jiru kompiitara irratti jechuudha. Gaafficha laalee nannee gaaffichi xiqqoo ishee weerdinatti ta'e jechuudha. Sitti ulfaate? Tokkichaan jalqabaan laalee hubachuu hin dandeenye. Wanta sadii ol keessa gashanii aayidiyaan kaalkulasii keessa liimitiin jira, siikwensii, integreeshiniin jira, sadansaa ol keessa qabata ture. So adda baasee hubachuu hin dandeenye bakka amma as geennan kufaan jedhee interviicha irra taa'een amma arrafaa kufuu godha jechuudha kana yoon kufe. Kajarraa xiqqoo ishee gaafa yaadu yaadni naa dhufe isaanii exact deebii kollaallee steepii kollaalanii sirriidha bakka jedhanii bira na dabarsanii kan biraatti. Jaanuwaarii 7 gaafa ayyaanaa jechuudha. Gaafa kirismasii kan isaanii manni buraayyuudha. Amma maatii isaanii buraayyuu jiru maatii isaanii nu waamanii ayyaana achitti dabarsuuf deemneerra. Sa'aatii 5tti jechuudha akka inni jedhe kan Kooriyaa kan gadhiifamu gaafa ayyaanaa torbee lama dura jechuudha. Ani ilaallee ana wayyaa keessa taa'een akkasitti ofitti cufadheen taa'ee ilaaluu arfafaadha waan ta'eef jechuudha. Yoon kufeessee sodaatte jechuudha. Baay'ee naa gameera jechuudha wanni kun. Achi inni ilaalee kottu naan jedhe bakka nan bare. Ati isaaf ilaaltee inni immoo siif ilaale jechuudha. Gama milkooftanii isin jenna. Amma gaa yuunivarsiitii sana deemaadha kan isin jirtanii. Amma maalirra jirtu wanti isin hanqatu achi deemuudhaaf yookaan immoo achitti wanti isin nu rakkisa jettanii maaltu jira wanti isin barbaachisu deeggarsi? Akkuma beekamu biyya naannoo turte tokko irraa kaatee yeroo naannoo biraa deemtu environmentiin naannoo sana jirullee haala namatti ta'uu danda'a. Kanaan ala immoo haalumti waqtaawwan amma addunyaan kun irra jirtu dhukkuboonni akka koronaan kunillee dhimmoota akkas akkasii kana aktiivilii keessatti hirmaachuudhaaf xinnoo ishee nama rakkisaa jiru kanaaf wanta baasii hedduutu ba'ama waan akkas akkasii kana irratti fakkeenyaaf kwaarantaayinii fa'aa amma guyyaa 10 hoteela qophaa taa'uu fa'aan jira waan akkas akkasii fa'aa irratti qophaa'u
amma wantoota akkasii financially support of goone akka rakkina jettu nu mudanneef wanta tokko amma yayyaalaa jirra financially support of gochuudhaaf achitti jechuudha. Achitti amma yuunivarsiitiin utuu isin hin fudhatin baasii ofii keessaniiti kan isin achi turtan? Guyyaa 10 kwarantaayinii galuudhaa fi baasii mataa keenyaan ta'e yuunivarsiitiin kontaakti nu gochuu hin danda'u maaliif isaanis wanta kana clear ta'uu keenya beekuu waan barbaadaniif wantoota akkasii kana achitti wantoota nu fuulduratti baasii nu fuuldura jirudha jechuudha. Amma baasiin gaafataa jirtu baasii mamiiti? Naan magaalaa nuun tururratti dipeendita amma fakkeenyaaf kan isaa deejeniidha. Level standardii magaalota sana keessatti life style namoonni gaggeessan irratti dipeendita. Garuu namoonni itti jijjiiranis jiru waan ta'eef wantoota tokko ammuma around average kaalamu $600 nu baasisa jennee amma guyyaa 10 kwarantaayinii jechuudha. Guyyaa 10 amma laxxanii yuunivarsiitii seentanitti hanga $600 jechuudha kan isin baastan nama tokkotti jechuudha. Kanaaf gaammanni kuni $600 jechuun ganaa piroosesiin isaa birrii Itoophiyaa gara 30 fa'itti dhiyaachuu danda'a yookaan sanas caaluu danda'a. Kun deeggarsa kan isin ganaa eeggachaa jirtan jechuudha. Yoo maatiin danda'e yoo maatiin danda'u baate immoo qaamni isin deeggaru jiraachuu tura jiraata jechuudha. Hayyee mee eegammati gara sana gaafa deemtu hankeessi bifuma wal fakkaataadha kwarantaayinii akkuma sana dhattee seentaa kaffaltiin isaas akkuma sana jechuudha. Amma gaafa dhattee seentu maal barachuudhaaf kanatti kaayyoo qabdu? Amma kan hin filadheeru computer science achirratti. Actually garuu achitti meejeriin flexibilidha jechuun waggaa tokko ergiin baradhee jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Meejerii 2 barachuu, meejerii tokkoof maayinerii tokko barachuu ni danda'a cinaatti. Ammaaf computer science filadheera garuu rigidly miti kan filadhee jechuudha. Jijjiiruu dandeessa jechuudha. Isin barreessuuf kanaaf jettan filadhee computer science irratti waa barreessuuf mijataa waan ta'eef isa barachuu nan barbaada at least akka maayineriitti illee ta'e barachuu nan barbaada. Aerospace immoo yaadaan jira ammaaf waggaa tokko sana baradheen decide godha. Aerospace qorannoo hawaa? Aerospace engineering wantoota sana gara achitti fly wantoota godhan design gochuuf haadhatti jechuudha. Yaan akkasii yaadaan jira. Maaliif filatte kana? Interest isaan qaba. Hawaasa keenya jechuun tajaajiluudhaaf amma mul'ati kee maa inni gaafa kana barattu? To be honest fakkeenyaaf amma yeroo darbee saatalaayitiin tokko gadhiifamee gara waan jedhamu haasa'amaa ture. As biyya kanatti? Amma garuu duuba isaa faaktiin tokko gaafa nagahu akka namoota chaayinaa ofuma isaanii akka hojjetanii achuma gadhiifame natti fakkaata. So waan kana baradhe at least qophaa kollee ta'uu baatu namoota barata wajjin asuma biyya kanarraayyuu akka gadhiifamu contribute gochuu hin danda'a jedhanii. Saatalaayitii jechuudha. Ofuma kooyyuu waan akkasii at least namoota waan kana hojjetan maddii ta'e waan wayii contribute gochuu hin danda'a jedhanii yaada at least. Maaliif kan Itoophiyaa ergi jedhame chaayinaarraa gadhiifamuudha asuma ta'uu gadhiifamee irra bareedaadha. Ana waan kan si keessatti contribute godhana jedhee na yaada waan yeroo tokko. Nama taajabbii keetii jechuudha. Kan Itoophiyaa chaayinaarraa gadhiifamuun ati immoo wanta sana fooyyessitee asumaatii beekumsa isaa guddifattee sana hojjechuudha jechuudha mul'ati kee. Atoo maal barachuudhaaf sirraa? Ani kan hin filadhe computer engineeringidha. Achi jalatti immoo cyber security fiildii meejarii jedhamu barachuuf filadhee jira. Achi maal tajaajilu? Maal gochuu barbaadda uummata kanaatiif? Akkuma beekamu akka naannoottis ta'e akka biyyaatti ilaalle dhaabbattoonni cyber security hojjetan kaampaanoonni adda addaan jiran garuu biyyootuma ollaa keenya biyyootuma ikoonomiin illee biyya kanaa gadi ta'an yoo ilaalle yookiin tokko yookiin lama cyber security kaampaanota qabaatan jiru. Tokko immoo jaarraa 21ffaa yeroo itti informationiin karaa intarneetii daddarbu kana keessatti fiildiiwwan akkasii biyyoota developing ta'an akka Itoophiyaa kanatti yoo addaatti ta'e bu'aa buusu qaba jedhee waan hin amaniif wantoota akkasii kana gara biyya keenyaatti jalqabamanii baay'inatti tola fedhuma duraa kaaseeti. Ulfaadhaa milkaa'aa isiniin jechuu barbaanna. Baratti isin gamma chaalenjii baay'ee wallaansoo baay'ee keessa dabartanii kufaa ka'aa waan yaaddan sana skoolarshipii carraa barumsa biyya alaa kana milkeeffattanii kan isin jirtanii yeroo muraasa gidduutti gara sana imaltu jechuudha. Barattoota isin fakkaatan faa jiru
kan yeroo baay'eef yaalanii milkaa'uu fi deemuu abdii kutatanii kan sanarraa dhiyeessan jiraachuu danda'u. Isaaniif ergaa qabdan dhumarratti jechuudha. Erga namtanii booddee sagantaa keenya goolabna. Ergaan amma jalqabayyuu kan inni saadaamaa deemuu keenya kaaseyyuu warra waa baratu jedheeni. Tuunis ammachuudhi takka piroofaayilii gaarii qabaatee gaafa rijeektii godhamtu namatti dhaga'ama. Ijoollee baay'een garuu gaafa ilaalu amma ispeeshaalii ijoollee Finfinnee kana malee aayidiyaan iskoolaarshippii maal akka ta'e ijoolleen baay'een quban qaban. Ijoolleen Adaamaa baay'ee quban qaban. So ijoollee waan akkasii yaaluu barbaadaniif waan jechuu barbaadu piroofaayilii gaariis qabaachuu danda'u xiqqaas qabaachuu danda'u rijeektii godhanu waan hojirudha. Ispeeshaalii iskoolaarshippii appilaayi goota taanaan internaashinaal istuudenti wajjin kompiit goota malee barataa ganda kee wajjin miti jechuudha. So rijeektii godhamu waan hojirudha waan baradheedha jechuudha amma kana. So nuniyyuu amma kana piroofaayilii gaggaarii qabna ture qabxiis gaarii qabna ture amma kana safar goonee rijeektii godhamnee osoo abdiin kutiin dhumarratti turtii 5 boodas ta'u dhumarratti nu milkaa'eera. So waggaa tokkos yoo ta'u rijeekshinii 5 yoo ta'u haa ta'u abdiin kutii yoo itti deeman gaaf tokko nama dhufa yaada. Kanaaf namoonni abdii kutuun qaban nurraayyuu waa barachuu danda'u. Arfafaarratti argadhan iyyuu. So anarraayyuu waa barachuu danda'u abdii kutuun barbaachisu jechuudha. Baay'ee. Dhumarratti ergaa yoo qabatte. Wantoota akkasii barattoonni akkuma beekamu naannoo keenya keessatti barattoonni baay'een wanta akkasitti dhiyaatanii jiran tokko tokko ekspoojrii ta'uu danda'a. Tokko tokko immoo namumallee beekan nama beekan illee ta'uu danda'a. Kanaaf wantoota akkasii irratti namoonni fedha qaban yoo jiraatan ijoolleen biyya kanarraas ta'e naannoo keenyarraa waan carraa akkasii argatanii deeman baay'ee jiru. Wal gargaaruudhaaf nama gargaaruudhaaf immoo hundi isaanii fedha qabu waan ta'eef namatti dhiyaatanii wantoota naannoo yeroo baay'ee carraan akkasii naannoo Finfinnee kana bichaatti baawwan dirtee hafa waan ta'eef asiitillee dhufanii imbaasiiwwan tokko tokkollee yoo dubbisan isaan baay'ee sappoorti nama godhu wanta akkasii jira jedhanii bakka infoormeeshiniidhuma gaggaafatanii gaafa infoormeeshinii kan argatan immoo hiriyoota isaanii wanta kana wajjin socho'anillee namni amma qophaa gaafa waan akkasii hojjetu xinnoo namatti hin tolu namni nama bu'uu danda'a. Amma naaf iddoo tokko nuugii akka kana waliin taanee wanta kana hordofuun keenya wal gargaaraatuun keenya baay'ee tokko nu fayyadeera. Inni tokko yoo waamilleen inni tokko immoo wal jajjabeessaa yommuu natti toluu baatu inni immoo akkasitti haamilee walii ta'a. Hundumtuu wal gargaaree utoo hojjetee wanta akkasii galmaan ga'uun hin danda'ama jedhee yaada. Kan biraan immoo qormaatota fakkeenyaaf ijoolleen naannoo keenya keessatti arginu yeroo baay'ee qormaatotuma naannoo jiran qormaatuma biyyaalessaa kana irratti fokus godhu barnootuma daree kana qofa irratti fokus godhu amma garuu wanta akkasii muuxannoo waan hafaa dhufe natti fakkaata. Akkuma qormaata akkuma barumsa daree irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'e jirummoodha dareen alamma wanti nuun beekuu qabnu. Fakkeenyaaf naannoo keenya keessatti barnootni akka computer programming computer related fiildonni kun badaamma kanatti jajjabeeffamanii laataman garuu dhufnee wanta nuun argine keessaa yuunivarsiitii Finfinneetti ijoolleen Finfinnee akkuma nuun afaan akkuma nuun barnoota tokko tokko dareetti barannu beeku wantoota intarnaashinaala heddi ta'an akkuma sana beeku bakka waluma qixa beeku nuun immoo yommuu jalqaba dhufnee expose itti taanu xinnoo haaraa waan nutti ta'uuf wanta akkasiillee akka fiiliin gooneef ammuma kaasanii sadarkaan preparaatorii elementarii irratti jiranii lafuma jalatu qophaa'anii gaariidhaan jedhama. Waa'ee iskoolaarshiippii hubannoo isaa akka qabaatan jechuudha. Baay'ee. Yuunivarsiitii Kooriyaa maaliif filattan garuu isin? Yuunivarsiitii Kooriyaa tokko US deemuuf ani baay'ee fedhii isaan qabu garuu USitu caalaa. Actually ammayyuu apply godhee kana riizaaltii eegaa jiru. Garuu Kooriyaa kan hin filanne tokko obboleessi koo achi jiruuf gaarii manatti fakkaate. Yuunivarsiitii nama filadhee kun immoo injiniringiidhaan raankii qaballee. Meeqaffaarra jira? Akka addunyaatti raawundi 13 waan akkasii natti fakkaata. Akka Kooriyaatti immoo injiniringiidhaan tokkoffaadha. Injiniringiitiin. So yuunivarsiitiin immoo fedhiin koo akkuma silasiin jedhe injiniringii waan ta'eef waan akka maatsii fiiziksii qabu kana waan ta'eef diriimii koo wajjin miitol godha waan jedhu yaadiin filadhe jechuudha. Abjuu koo naa dhugoomsa itti waan yaaddee fi sana filatte jechuudha. Atis sanuma fakkaata. Ayyee. Egaa milkaa'aa isiniin jennaa. Asitti argamtanii yaada nu laattanii fi baay'inee guddinimnee si galateeffannaa surraa haftaamu akkasumas immoo Eliyaas Shaanqoo hedduu galatoomaa gara biyya dhaqxaniittis milkii gaarii qabattanii gara biyyaatti akka deebitan mochitti haftu.
Deebiin Oromiyaa. As deebitu miti. Isinii fi hawwinaa maqaa daawwattoota keenyaatiin barattooti baay'een gaa muuxannoo keessan qooddataniitu jedheen abdii guddaa qaba. Carraa gaariin isiniif hawwa. Isinis asitti nu waamtanii yaada keenya fudhattaniif guddaa galatooma. Galatooma. Hayyegaa daawwattoota keenya jaallatamoo turtii keenya qophii keenya utubaa biyyaatiin isin biraan ga'aa turre barattoota qaqqaxalee yuunivarsiitii Finfinnee irraa yookaas immoo bultii Adaamaa irraatii gara yuunivarsiitii Finfinnee seenanii amma immoo gara biyya Kooriyaa deemaa jiran irraa waa guddaa barattaniitu jedheetan abdii guddaa qaba. Barattooti isaan fakkaattan bara kanallee qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan fudhattanii isaan irraa muuxannoo qooddattaniitu jedheetan yaadaa warra yuunivarsiitii jirtanis immoo yuunivarsiitii gaariitti barachuudhaaf mul'ataaf abjuu kan qabdanii akka abdiin kutanne akka jabaattan asumaan dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Nu waliin waan turtanii fi ulfaadhaa isiniin jedha. Daani'el Tasfaayitii akkasuma na waliin kan turanii Lammii Solomoonii fi Abdii Dassaaleny ogummaa teeknikaatiin na faana turaniiru. FIB qophii isaatti fufee jira daawwadhaa. Yeroo gaarii.